Ayyaanoo Galatoo Bulaa jedhama. Profeesar Amdeessaa Tusoo obboleessa keenya. Daa'imummaa fi irraa jammaree uduu bara sana immoo ani ijoollee waan ta'eef waggaa amma qoxxaree illee hin beeku. Yaadannoon illee waan qabadhee hin beeknee fi warri qabatee beeku ammoo taarikoota isaan keessa dhufanii jedhan qabatamaan warri beekullee isin ibsuu hin danda'an. Sanunnee jedhama. Andastaan unnee jedhama. Profeesar Amdeessaa Tusoo kadhalatee jedhe ganda Qarsaa Garaa waradaa Nageellee Arsii keessatti asuma dhalatee guddatee mana barumsaa Kuyyaraa Adventistitti galaniitiin achumatti eegalanii achumatti guddatanii haga naannoo kolleejii sadarkaa olaanaa innaa fixanii jedhan qabsoo ummataa kana keessatti makamuu eegalanii. Maqaan kiyyaa Waataa Jibichooti. Amdeessaa Tusoo ilma biyya dhalatee isa bichaa oduu hin taane Kuyyaratti walgeettee ijoollee Arsii አንደኛ በየኔ በዳሶ ዶቲ ቱፋ ኮጂ ለዱፋችን ጋራ ኡመተ ኦሮሞ ካና ዮሳኒ ጊዜ ኑጆሌ ሳኒ ጋራ ጉዲና ጆሌ አርሲ ከዶ ኡፈቱ ካና ማፍ ትፍተት jedhaniit Amdeessaa Tusoo hala Gabriel dhaqaboo ta'aniit nama keenya nama hedduu ta'anii gumii dhaabaniitiin namoota gargaaru aqaaqamanii dirjiitii gargaarsa aqaaqamanii durba dhufaatiin tamaartu kana qamisii kabitattuun xaaqaa hojjetuun ganzaba mawaacoo ji'aan guuraa nu tursiisan. Akkuma isin ibsaaru kana daa'ima loowwan teessutaanii raawwataniiti akka taarikii dhageenyatti illee umurii keenya illee osoo daa'immanii loon dhiisii jabbiyyuu tissee hin dandeenye akkuma timirti beetiin Kuyyaratti mishiinii kan abbanameen takkaffaa deemanii biyya keessa deemanii raawwataniiti namoota biyya keessa deemsisanii raawwatanii koottaa timirtii galaa jedhaniiti manaa wal guuraati ijoolleen daa'imman akkuma jajjabaataniiranii karra jabaatiin ijoollee fidaa nu jedhanii biyya keessa deemanii ijoollee haa baratanii jedhanii guuranii akkuma guuranii timirti beetii seenanii jedhan. Qabsoon sun maali? Hennaasan mootii Haile Sillaaseen bara isaa naannoo Arsii kanatti manni barumsaa banamee namni akka baratee akka hin jabaanne godhamaa waan tureefi naannoo kanatti manni barumsaa ammoo isaan xiiqiin waaddanyoota isaanii wajjin namni akka Pastor Gabre Mikaa'el Falamaa, Pastor Tigroo Ganamoo, Pastor Ashannaafi Waddeessoo, Bayyanee Badhaasoo fawajjin ta'aniit naannoo kanatti manni barumsaa akka babadhatu xiiqiin baajeta mootummaatiin alatti dadhabbii isaaniitiin baadiyyaa keessa deemanii baadiyyaa hundatti mana ammaa sana gimbiin dhakaan ijaaramee keessa baratan uduun taane mana citaa ijaaranii namni san keessaa an tokko bakkee sanitti kabaradhee jedhe ijoolleen naannoo kanaa ijoolleen Arsii akka ija banattu namni godhee jedhe tokko Amdeessaa Tusooti. Profeesar Amdeessaa Tusooti. Namni marii ta'ee nu hojjechiisu Amdeessaa Tusooti kun Bayyanee Badhaasoo ta'anii marii ta'anii haga ummata ijoollee Arsii taqullaa dhuftu tana qamisii bitaa fi daftara bitaa fi ijoollee Arsii akkasiin dubartoonni baddee dhufteetiin jettu beertasaniin irratti kan irratti dhufa amalakka ta'aatiin astiraadaratti ijoollee Kuyyaratti barsiisaa turanii watara dhaamota atitti illee akkasitti yoo dhufteetiin jettu ijoollee durbaa tanii uffata bitaa fi barsiisaa turanii sana keessa obboleessi keenya Gaashee Bayyaneeni
duula itti baasee raawwateeti nama naa kenna abbootii teennaanii ebalu atillee jaarsa atillee nama nuu kenna atillee nama nuu kenna hoo anillee isinii kenne jedhanii abbaan isaanii Tusoolaa ka jedhamu abbaan isaanii kunoo kana isinii kenne kana fudhadhaati deemsisaa haa baratu jedhee kenne jedhan amma deemanillee idoo galgaluu jedhanii idoo galgaluu sanillee dhaqanii amma mana dhaqanii fudhatanii raawwatanii kana irra deemsisee guuratanii ka amma timirti beetii fiduuf deemaaru kun gaashe bayyana halaafinnata ofiti innillee xiqqoma isaanii ol jira jedhan malee namuma gara kaimaati ijoolleedha akkas godhanii timirti beetii seenan hin seenanii hin baratanii eega baratanii maarre gaafa xiqqoosii baratanii amma timirti tamataa ufiitii baratanii raawwatanii amma kutaa 10 haa ta'u 12 haa ta'u akkas ta'anii jedhanii biyya keenya barsiifnaa jedhaniiti duula hojjaa bayan. Kanumaan mana barumsaa ka dhaaban kanniin haala dhaabbataa yookiin taqwaamii godhanii Arsii Masarat Timirti Beet ka jedhamu dhaabaniit asii haga naannoo Baatuu haga Kofaleellee asii haga Alaabaa kanniin uduun hafne ijoolleen hiyyeessaa akka barattee jettu mana citaa illee yoo ta'ee jedhe baratanii ummata ofii akka gargaaranii jedhan godhanii adda namni naannoo kanniinitti Riifti Vaalii kana keessatti namni baratee jedhe nama isaan barsiisan nama isaa ija itti godhan. Sababa saniin kaka'ee Hamdeessaan ammoo ani ummata kiyya kana akkana ilaaleen cadhisu jedheetti timirtii ufii tamaaru marii ta'eetiin yoo san bayyanee badhaasoofa waliin Hamdeessaa waliin ummata sabasabanii durba tamaarii tanniin gargaaraa turanii achi mana tamaarii illee akkasumaan badhisanii gara timirti beetii 20 dhaabanii warri kana marra yoo san Fayyisaa Hayaatooti Profeesar Hamdeessaa Tusooti Haile Gabri'eel Mikaal Falamaati hayaa timirti beetii 20 dhaabsisanii ijoollee Arsii gargaaraa turan. Duula hojjaa bayanii biyya keenya masarata dhaabnu malee biyya keenya nama ta'u malee nu qofa hojjetee natti baranneefillee faayidaa maal finna namoota barsiifanna baadiyyaa deemna bakka jiran kana ka'anii raawwatanii haga gaara duuroollee hageessa watara yaanii bootaa jiru wootu jira watara illee deemanii asitti illee timirti beetiidha jaarsota akka abbaabeessanii nama cimoo taphaaf barsiifatanii raawwatanii ijoollee nuu kenna kuyyara illee deemuufi badiin geettan baadiyyaa irrattu isiniidhaan takka yaanii wataratti timirti beetii dhaabsisanii jedhan akkasumaan babadhisanii haga kana geellee kana illee deebisanii timirti beetota baadiyyaa sanniin tawanna jedhanii namitti ramadanii raawwatanii namni yoosanii kutaa garuu kutaa 4 irraa kutaa 6tti seenee barsiisaa jedhan nu barsiisa yaanii barannummaan babadhatuufi akka amma namni guddisee ati waraqata akkanaa qabdu maali hin qabdu miti waan wal barsiisuu barbaadanii fi kutama 4 irraa illee ijoollee kifilii keessaa guuranii raawwataniit baadiyyoota kanatti ramadanii raawwataniit barsiifatan. Hundi isaanii tokkochi uduunam gara biraatti baratanii uduun taane mootummaan bara sanii namni bara Haile Sillaasee keessa fidala lakka'ee jedhe nama isaan barsiisan. Kana kabraa inni achiin booda haga Profeesar gara Ameerikaa haga deemanii jiran dhaabbata gugurdaa qabsoo Oromoo qabsaawanii jedhan keessatti makamanii jiruu ofii qabeenya ofii yeroo ofii beekumsa ofii ummata kanaaf kennaniiran bittaan uduun taane bilisa ummata kana bilisa baasuuf barnootaan beekumsaan haga guyyaa addaa haga guyyaa du'ee kanatti
turitti warra turitti dhufu kan uffata bitaa fi turan innaa bittaa oduun taane jaanoo dhufanii karaatti jala dhaabatanii waan ummata arsii barbaachisu tamaarii barbaachisu jaanoo himatanii gogaa uffatan kana yoo deeman hoo jennaan jaanoo ayii hin saalfatanii jedhanii tiniin jaanoo hidhamuu akka gargaaranii isinii goonaa jedhanii abdii kennanii fi hin barsiifatanii taarikii akka dhageen gisee barsiisan san maal godhan qarshiin illee waan baay'een argamte fi shamisii ofirraa mulqataati tokkotti uffataa tokkotti gurgurataati daa'imman abbootii fi guuraa barsiisaa turan jedhan oluma siqanii jajjabaatanii timirtiin illee nu babadhataa tadeemee jedhee amma kana muliyyuu nu waan taarika abbootii keenya irraa obboleewwan keenya irraa dhageen himarra malee yoo san nama waan beekne tokko indoon nama fidalaayyuu seenee hin baranne tokko kana waan ta'eef hin tattaanii akkasii inni timirti beetii ofii taxumuree jedhee an biyyan ta'an jiru deemee baradha ka jedhuun eebbisiisee warri mishiinii illee darajaa mishaan ga'ee eebbisiisee bakka ati carraa mishaa qabda ka jedhaniin biyya alaa deemsisan. Qabeenya biraan qabu inni durummaa biraan qabu inni durummaan isaa haala dhaabbataatiin ummata gargaaraa ture ummanni akka jabanatu akka qabsaa'u qabsoomsisaa haga jiruu fi deemeera qabeenyi inni qabullee wanti inni lafa kanarra dhiiseerullee ijoollee Oromooti ijoollee ummata saba cunqurfamaa addunyaati. Namni numirraa barannee obboleewwan keenya irraa barannee gisee nu barannee namni kun kenna akkana namni kun akkasii jennee gisee sila dubartii baana isaan nu biraa deemanii kan ammoo haga isaan deemanillee taarikii warra biyya keessa waliin harmee irraa dhageenna jaarsota irraa hin dhageenna namoota isaan waliin taarika hojjete namoota isaan waliin barate irraa hin dhageenna. Qabsoo addunyaatiin walitti hagamakamee jedhe hojiin inni hojjetee jedhe cunqurfamaan addunyaa kanarra jiru hundinuu akka jabanatu akka mataa ol qabatu akka jiruu qajeela jiraatu nama godhe rabbi lubbuu isaa jannata taa ciibsu jennaa kanuma.